kaameraan bilbila keessanidha yeroo suuraa adda addaa of kaaftan sirriitti yoo bareechee qulqulleessee isin hin kaafne viidiyoo irraa kana keessatti kaameraa ajaa'ibaa kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'e kaameraa yeroo suuraa isin kaasu sirriitti bareechee qulqulleessee haala ajaa'ibaa amma sirriitti argaa jirtan kanaan isin kaasuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoonni kiyya kaameraa kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa duraan hordofaa. Kaameraa kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokko tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jalirratti ni baasirratti tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan harratti tokko kilikni gootu. Ammallee haala kana sitti sifidaa asirratti eekoon sarchii irratti tokko kilikni gootu. Bakka sarchii irratti qubee haa daa kaa barreessite achi booda sarchii fuuldura kan kilikni gootu sarchii gootu. Ammallee haala kana suuraa kana sitti suuraa kana irratti tokko kilikni gootu. Ammallee kaamericha gabbuufachuudhaaf yeroo ol gad deemtu ol deemtu dhumaati. Hayya daawwattoonni kiyya dhumarratti qalama diimaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood turtii daawulood tuttaniiti kaameraa kan bilbila keessatti gabbuufattanii. Hayya daawwattoonni kaamericha gabbuufattanii gaara galtanii kunoo haala kanaan isin nama asirratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda kunoo haala ajaa'ibaa kanaan suuraa babbareedaa akkanaadha isiniif kaasaa baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha hundi keessanuu gabbuufadhaatti itti fayyadama.